Ashamaa harka fuunee hordoftoota masii arsiituu jarra jirtuu bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaa guyyaa har'aa viidiyoo hedduu tokko nama gaddisiisuun walitti deebineetii jirra jechuudha. Akkuma sagalee araba tanaa dhageessanii mucayyoo kanaanii warroonni araba beektan ni beektanii ni dhageessu. Damooza siif hin kennu akka ilmoo kootiin si ilaalaa nyaata gaarii ni nyaata akkasumallee immoo uffata siif hin bita jetteeni. Haala kanaan mucayyoo kana viidiyoo waraabdee gadi lakkisteetii jirti jechuudha. Ani viidiyoo mucayyoo kanaa irratti fuula ishee irratti tasumaayyuu gammachuu tokkollee hin agarre jechuudha. Kaameraa duuba maal akka jiru hin beeknu. Dhugumaan dhugaatti namittiin kun mucayyoo kanaaf jaalala qabaatteeti kan damooza ishee dhoowwatte kan jedhu anaaf gaafii guddaa natti uume jechuudha. Osoo ni jaalatti ta'eyyuu dhugumaan jaalala dhugaayyuu ni jaalatti ta'ee akka ilmoo isheetitti ni ilaaltiyyuu osoo ta'e maaliif maallaqa ishee dhoowwachuu dandeesse? Erga namni gaafa biyyaa bahu kaayyoo tokko malee miti yookiin sababa tokko malee miti namni kan ol ka'eetii biyyaa bahee jechuudha. Tokkoffaa ofii keenya hojjennee of jijjiirra jechaadha fi lammaffaa immoo maatii keenya jijjiirra jechaadha fi kan biyyaa baane malee akkanumaanii miti kan lafa kaanetti biyyaa baane jechuudha. Kanaaf madaamiin kun kan jechaanii jirtu damooza siif hin kafalu akka ilmoo kootiin si ilaalaa haati ilmoodhaaf damooza hin kafaltuu nyaata gaarii ni nyaattaa uffatanii uffattaa siif hin bitaa jechaanii jirti jechuudha. Kanaaf isheen asirratti dhuftee haa dubbattu malee kaameraa duuba garuu maal akka jiru maal akka mucayyoo kanarratti godhamaa jiru wanti beeknu tokko hin jiru. Akkasumallee mucayyoon kun waan isheen jetteedha kan irra deebitee dubbachaa jirtu malee wanti isheen ofirratti yookiin yaada dhuunfaa mataa ishee wanti dubbatte tokkollee hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu kaameraa kanarratti illee argitanii yoo jiraattanii maaliif akka kaameraa kana waraabnu beektaa jettee ofumaa isheetii gaafattee hin beektu jettee ofumaa isheetii deebiste jechuudha. Mucayyoo kanarrallee fuulli gammachuu tokkumaayyuu hin agarre ani jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hedduu tokko nama gaddisiisa. Ani hedduu tokkoon gaddelleedha. Hedduu tokkollee qalbiin na cabde viidiyoo kana irratti jechuudha. Mucayyoon kun fedhii isheetiin yaa dubbattu malee garuu duuba maaltu jira sosodaachifamtees ta'uu dandeessi. Hin beeknu bichaa nuti wanti irraa beeknu hin jiru. Bichaa bakka jirtutti waaqayyoon fayyaa isheedhaaf haa kennu. Garuu Itoophiyaannatii ta'uu kiyyatti illee nan boonee dhugaa dubbachuudhaaf namoonni baay'een afaan arabiitiin ingiliffaan irratti dubbachaatii jiran jechuudha. Hangam Itoophiyaan hangam akka waliin jirtu kan argisiisaa jiranidha jechuudha. Guddaan isin galateeffachuu barbaada dhugaa rabbii dubbachuudhaaf gaafa biyya ormaatirra jirru numatu walii jira. Numatu wal cinaa jira rabbii gaditti jechuudha. Kanatti aansee immoo viidiyoon hedduu tokko nama gaddisiisutu jira. Innis obboleettiin keenya asuma Dubaayii keessatti akka qalbii taateetii karaa irratti gatamteetii jirti jechuudha. Viidiyoo kana isheen illee biyya ishee eessa akka ta'e hin beektu dubbachuu hin dandeessu jechuudha. Kana yoo isiniin jedhu sirrii miti yookiin akka qalbii taatee jirti jechuudha. Kanaaf obboleettii keenyaaf illee waaqayyoon fayyaa isheedhaaf haa deebisu jenna. Biyya ofiitii bahanii nagaan biyya ofiititti galuun waan guddaadha. Kanatti aansee ammallee oduun gaddaa jechuudha. Biyyuma keenya Arsii keessatti jechuudha. Tikseen mana namaa hojjetu osoo mana namaa hojjetu daa'ima 3 fi haadha tokko bakka tokkotti guraadhaan ajjeesee jira jechuudha. Yeroon keessa jirru yeroo akkamii akka ta'e barri nuti keessa jirru bara akkamii akka ta'e bara namni bineensa ta'e nama nyaataa jiru keessadha kan jiraachatii jirru. Waaqayyoon biyya keenyaaf illee nageenya haa buusu jaalala nuuf haa kennu namallee nama akka namaatitti yaadu nu haa taasisu dhugaa dubbachuudhaaf wanti akkanaa kun yeroo ammaa kan